Gonkumaa jechuudha dogoggora akka shamarran kanaa raawwattan jennaan kaayyoon keessanis hojiin keessanis mul'anni keessan hundumaa akka karaatti hafe beekaa. Namni nama ilaalee bada. Namni nama ilaalees qajeela. Namni namarraa waa barata. Namni waa nama barsiisa jechuudha. Gaarummaas yarummaas. Obboleewwan keenya baay'een isaanii dogoggora kanaan kan hojii isaanii dhaabanii kan gara lubbuu isaaniitti illee taree jira. Kan immoo qaama isaanii dhaban, kan immoo qaama hir'uu ta'anii gara lubbuu isaaniitti taree hamma har'aatti baay'ee rakkataa yookiin immoo cinqamanii kan keessaa bahuu dadhabantu baay'ee isaaniitu jira. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koo haaraa taatan laayik godha, sheer sabskiraayib godha, gara maatii kootti dabalama isiniin jedha. Yaada qabnu waliif qoonna. Innis maal nuu fiddee dhuftee har'a yoo jettan jechuudha yaada baay'ee tokko isin deebisuu danda'u, isin qajeelchuu danda'u, akkasumas tajaajila keessan mana namaa keessatti, gola namaa keessatti tajaajila hojii keessanii galma geessisuu kan danda'uu fi akkasuma immoo bakka yaaddan geessanii karoora keessan gaafa naga'e hin barbaadu bakka jettanii gara biyya keessanii galtan isiniif qabadhee dhufe. Akkasumas gaaffilee namoonni baay'een waa'ee iqaamaa ilaalchisee akkasumas paaspoortii ilaalchisee dabalataan illee gallee akkamiin deebinaa akkasumas immoo miindaa dabalaa irratti gaaffilee hedduu kan na gaafattanis asumaan isiniifan deebisa. Tokkoffaa irratti garuu maal seetanii namoonni baay'een iddoo ati hojii kee hojjettutti bakka ati hojjettutti bilbila sitti bilbilanii jechuudha nama baay'eetu karaarraa nama kaachisee jira. Akkamitti akka wal balleessan akkamitti hojii kee irratti gufuu akka ta'an jechuudha. Namoonni baay'een mana amma jirtu kanarraa ba'ii. Mana amma jirturraa ba'ii mana jijjiirradhu bakka jijjiirradhu miindaa yoo si dabaluu baatan yoo manicha kanarraa baatee miindaa guddaa ta'een yookiin immoo kan yeroo gabaabduu keessatti hojjettee jijjiiramuu dandeessuun hojjechuu dandeessa. Ati nama dandeettii qabudha. Nama ofitti amanuu nama koonfiidensii qabudha. Nyaata ni hojjettaa, mana sirriitti hin qulqulleessita, ijoollee namaa ni kunuunsita jedhanii baay'eetu wal abaabala jechuudha. Inni kun immoo humni isaa maal nama godha biyya kanarraa fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf mana amma jirturraa ba'iitii waggaa kee 2 gaafa guuttatte qaxxitaa biyya galiitii biyya biraa adeemii. Yeroo akkas jettan ijoo dabalata miindaaf jecha kasaaraa hin barbaachifne kasaaraa hin taane keessa akka gallu ni beektu. Garuu baay'een keessan dhugaan siniin jedha. Seeraan dhaggeeffadhaa dhugaadha. Waan kun dogoggora yoo ta'e dhuguma ati dogoggortee tanaan jedha. Nama baay'een arge jechuudha. Nama ana faana ijoollee guruppii taane baay'ee wajjin haasofnu baay'eetu jira jechuudha. Har'a garuu ijoollee lamituu taane bakka tokkotti hafne jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Gara nama 7 taane guruppii walirrattiine haasofna turre jechuudha. Tokko wal yaasanii bakkee ba'anii hundi isaanii bakkee ba'anii dhugaa Waaqayyooti. Ijoolleen 2 dahanii asitti likiskisanii irsillee yookiin abba inni isaanirraa dhalchillee isaan gatee ilmoo abbaan qabne diqaalaa dugdatti baatanii rakkatanii tasaqaayya'anii akka hin taaneen ilmoo isaanii isheen tokko biyya gashatte jechuudha. Isheen tokko immoo akka carraa ta'eetu ilmoon ishee jalaa boqatte. Rabbiin boqonnaa lubbuu haa kennuufi jenna. Akkasumas ijoolleen hafan nama 5. Namni 5 immoo tokko heerumtee akkasumatti ishee gate. Tokko immoo kan hin beekne akkasumatti janajjanee jaarsa bututtuu gaafa itti dhufu jaarsa bututtuu abbaa ijoollee 5ti jedhan. Akkasittiin 5 isaanii ijoolleen 5 kun bexamanii har'a sadarkaa isaan irra jiran otoo argitanii dhugaa Waaqayyoo baay'ee sin gaddisiisa jechuudha. Inni kun immoo maal seetani gaafa wal baasan san ati birrii hamma kanaan hojjetta, ati yoo bakkee baate ni boqotta, ati yoo bakkee baate konfiidensii qabda waan taateefu maallaqa guddaa isa waggaa 4 waggaa 5 jettu waggaa tokko keessatti jijjiiramuu dandeessa jedhanii yeroo sana nu abaabbalu turan. Yeroo sana anis baheen akkasan ta'a jee keessi kiyya yaadaa ture. Garuu keessi kiyya na dide sodaa badaa konfiidensiin qabu nan sodaadha.
yoon gidduutti qabame kan jedha. Kana kanaan biraa hafne lama taanee jechuudha. Har'a ijoolleen kun bakka isaan jiranii baay'ee kan nama gaddisiisu, baay'ee kan nama aarsu jechuudha. Maatii isaanii abdachiisanii biyyaa ba'anillee maatiin isaaniitillee har'a bakka haatiif abbaan jiranillee hin beekan jechuudha. Har'a araadan taane keessatti cabanii waan akka araadan taane xuuxanii kan aadaa isaanii safuu isaanii hin taane aadaa adda addaa keessatti kufanii waan hin taane xuuxaa fi galma dhiirotaa ta'anii jiru jechuudha. Galma dhiiraa. Hanni kun immoo har'a hamma fayyaa qabduu fi har'a hamma humna qabdutti akkas taate boru duuba kee hin ilaaltu taanaan isatti jiraattu. Maaliin akka jiraattu boru immoo waa har'a hin guduunfanne yoo taate inni har'a dhiirri inni har'a akkas sifaana ta'u kun bor gaafa ati waa tokko dhukkubni tokko sirratti argame si gatee bada. Akkasuma immoo namoonni baay'een miindaa naa dabaluu didanii ani waggaa 2 hojjedheetiin jira. Garuu immoo miindaa naa dabaluu didanii galeetiin biyya jijjiirradha warra jettan mee asumaan tolchan dhaggeeffadha warra akka kanaaf irra caalaa kanani gorsa qabu dhugaan siniin jedha. Anima waggaa 2 moo akka waggaa 2 wayii jedheen biyya galee jechuudha. Biyya galee waanan qabadhee galee namni biyya alaarraa dhufti intalli maatiin kee intalli koo biyya alaarraa dhufti siin jedha firri kee intalli ebeluu keenya biyya alaarraa dhufti siin jedha. Naannoon kee ollaa keetu harka si ilaala. Gaafa galtee namni baga galte siin jedha. Yeroo namni baga galte siin jedhu yoo hangam dhabdee buna dhabduu fi buna gurraacha sana. Inni sun immoo waciinsaa dhaqee mataarra si garagalee waan hin gara biyya arabaa itti deebitullee hin jiru. Fakkeenyaaf birrii 100 yookiin birrii 200 naa dabaluu didan jettanii gaafa galtan dhugaa waaqayyooti. Waan ittiin gara biyya arabaatti deebitan abdanii hanga imimmaan keessan buusuu akka geessan ila na amanaa jala muraa jala sararaati jechuudha. Dhugaa bakkuma jirtan sana darbee immoo mana isin ga'uu hin beektani. Otuma maallaqa qabaattanii kasaaraa meeqa keessa dabartanii daldaalaa kaffalattanii isa asitti jettan fixxan tokkoffaa biyyatti wacii taatee fixxee amma immoo ittiin biyya arabaa deemuuf tokko jettee haaraa mana haaraatti galta. Mana haaraa afaan beektee hojii beektee maal beektee garaan nama kamiitu garaan halagaa manni halagaa manuma halagaati deebi'ee haaraa sitti ta'a. Amala namaa baruun baay'ee sitti ulfaata. Gola namaa keessa baruun baay'ee sitti ulfaata. Hojii mana tokko irraa bartee mana tokko keessa hojjechuun baay'ee sitti ulfaata. Yeroo kana kasaaraa keessa galta. Amalli namaa immoo inni tokko nyaata si owwata, inni tokko ciisa si owwata. Amalli namaa buburreedha bakka baay'ee tokko buburreedha isin rakkisa. Kanaafuu birrii 200 yookiin birrii 100 jettanii taphasa caatanii aartanii hojii keessan bakka keessan gadhiistanii hin galiina biyyallee hin qayyaratiina. Nyaata tokkoffaa nyaata keessan argattu taanaan mana jirtan keessatti fayyaa guutuu qabdu taanaan akkasumas immoo nama mana ejjettu sanarraa walii galtee yoo qabaatte callisii achumatti dhaabbadhu na gargaari yaa rabbi je'i na gargaari yaa waaq je'i birrii xiqqoomaan hojjedhu. Waggaa baay'ee yoo haa ta'u hojjetadhu qaama kee guutuudhaan biyya abbaa keetti galuun waan guddaa tokkodha jechuudha. Hamma mana kontiraataa hojjettee gudunfattu bakkee baatee hin gudunfattu jechuudha. Namoonni baay'een namoota ba'anii uffatanii ayyaana kabajanii riistooraantii dhaqanii sargii namaa dhaqanii isintu caala warra xalabaatu caala dhugaa rabbii isaan wiiggii bituu meekaappii bituu mataa tokko siisuu uffata bituu kana qayyaruu sin caalu malee maallaqa sin hin caalan qalbii sin hin caalan amala sin hin caalan hojii sin hin caalan jechuudha. Isintu caala warra xalabaa jirtan jechuudha. Akkasuma immoo gaaffiin inni biraa immoo iqaamaa ankoo nama tokkotu na gaafate kan immoo iqaamaan kiyyaa waggaa 2 fixuuf ji'a tokko tafeera. Ani immoo biyyan galaa. Biyya kanan galee boqodhee dhufu immoo ji'a tokko qofaadha. Iqaamaan kiyyas immoo kan inni guyyaa irraa qabu ji'a tokkodha. Gara biyya arabaa deebi'uu nan danda'a. Manuman amma hojjechaa jirutti kan jette obboleettiin keenya jechuudha. Fakkeenyaaf iqaamaan kee ji'a tokko qaba. Ati kan galtee boqottus ji'uma tokko. Inni guddaan rakkoo tokko waan sirra geessisu hin jiru. Biyya kanarraa tikkeettiin sii kutamee ati seera qabeessaan galta. Nama seera qabeessa ta'ee nama seeraan hojjetataa turee biyya galee deebi'uu ufudha. Kan ati uftu mana nama kan biraa otoo hin taane kan ati deebitu manuma dura ejjettu sanatti. Kanaaf iqaamaan kee yoo expaayirdii ta'eyyuu otoo tikkeettiin asii achi yeroo kutamu darsoo marsii yookiin immoo dhaqaaf gala sii kutama jechuudha. Bakka tokkotti diskaawuntii ta'ee dhaqaa fi gala yeroo sii kutamu
Tikkeettiin kee already online irra ta'ee jira. Ati gaafa dhuftu wanta tokkollee piroosesii tokkollee si hin barbaachisu. Garuu iqaamaa kee harkatti qabadhuu gali. Iqaamaa yoo harkatti qabattee galtee badaa piroosesii sin gaafatu. Maaliif iqaamaa sana yoo qabattee galtee si fayyada. Garuu kooppiidhaan illee deebi'uu ni dandeessa. Fakkeenyaaf ani yeroon galee iqaamaa na harkaa fuudhanii achi ga'eetaniin immoo iqaamaa fidinaan jedhanii na gaafatan. Gaafa na gaafatanii iqaamaa sana eessaan fidare ganaa isaanitti dawwalee iqaamaa sana suura kaasanii biyya naa ergan. Yeroo isaan naa ergan iskaan ta'ee kan suuraan iskaanii biyya alaa kan jedhame iqaamaan suura kaafamu jira. Iskaanii sana yeroo kaasanii birrii 30 yeroo sana birrii Itoophiyaa 30. Sababa kanatti birrii 30 baase malee sumunii tokko wacii waan si baasisu hin qabu. Biyyuma deebitu kanatti dhufte. Erga as dhufteeti immoo erga mana isaanii galteeti deebi'anii tokko jedhanii iqaamaa akka haaraatti si ejjechiisuu jechuudha. Namoota gaaffii kana na gaafatan. Akkasuma immoo paaspoortiin keenya irraa dhumatee jira. Iqaamaan garuu yeroo qaba. Ittiin biyya galuu ni danda'ama. Eeyyee biyya galuu ni dandeessa. Ittiin biyya galuu ni dandeessa. Garuu eeyyema fudhattee yookiin immoo jara walii galtee yoo galtee taatee paaspoortiin kee immoo irraa dhumatee yoo jiraate ittiin as deebi'uudhaaf si hin danda'amu gonkumaayyoo jechuudha. Ji'a 2 yookiin ji'a 1 eeyyama fudhatteetta yoo taate paaspoortiin kee immoo omaayyuu irraan qabu. Expaayirdii ta'e yookiin guyyaan isaa irraa dhumatee jira yoo ta'e gara biyya Arabaa yeroo deemtu guyyaan isaa inni ilaalama jechuudha. Kanaaf irra jiraachuu qaba. Guyyaa qabaachuu qaba. Manichatti deebi'uudhaaf jechuudha. Akkasuma immoo ani kan tokko immoo kan na gaafatte ani madaamii kiyya sodaadhe nan siif deebi'an jedhee. Diingata waan godhu jedhee nan siif deebi'an jedhee. Ani garuu deebi'uu hin barbaanne. Tadakkira yookiin immoo tikkeettii darsoo marsiisii kun nanaan jedhanii yoon galeetaniin biyya kanattiin deebi'uu garuu immoo biyya biraa immoo nan deema. Biyya biraa yeroon deemu nan qabamuu danda'a eerpoortiitti kan jette jechuudha. Biyya fakkeenyaaf Saawudii keessaa nan deebi'a jettee tikkeettii kuchisiistee onlaayinii irra gootee yoo galtee Saawudiimatti immoo mana nama biraa mana namicha keessaa baatee toon taane mana nama biraatti yoo deebita taate si deebisu eerpoortiitti bilookii taataa jechuudha. Garuu immoo otoo guyyaan sun hin gahiin biyya biraa immoo deemuu ni dandeessa. Kan akka Dubaayii deemuu dandeessa. Beeruutiin, Bahariin, Joordaan, Oomaan kanneen kan deemuu dandeessa. Isaaniin nan dhufa jettee kaatee yoo jalaa hafte jechuudha. Garuu biyyichuma keessatti immoo isaaniin nan dhufa jettee kaatee dabartee mana naman biraa galuudhaa yoo yaalte isa kana gonkumaa hin yaaliin bilookii taataa jechuudha. Ashaaraatu si baasa. Ashaaraan hin si baasa, hin si deebisa. Otoo waciin baasiin otoo kasaaraa keessa hin galiin biyya biraa deemuu dandeessa malee biyyicha sana keessatti deebitee mana nama kanaa hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma paaspoortii ilaalchisee immoo paaspoortii fakkeenyaaf namni kamillee jechuudha dura Saawudii keessatti warreen seeraa fi seeraan ala jiran gatii adda adda turan. Amma kallattiin imbaasii deemtee gatii warri xalabaa jiranii fi gatii warri bakkee jiran wal qixa. 750 wal qixa kaffalta. Akka duraa fakkeenyaaf 2,000 kaffaltaa warri bakkee jiran 2,000 si kaffalchiisu 1,700 si kaffalchiisu namaan deemtee hoogganamta. Amma qaxxitaa imbaasii deemtee ofii kee riyaala 750 hojjechiifatta. Akkasuma immoo kafiila yookiin itti gaafatamaan koo riyaala 1,000 naan jedhee riyaala 2,000 naan jedhee warra siniin jedhe himbii jedha. Riyaala 750 qofa kaffaltaa ofii kee imbaasiin nageessa nan deema nan dhaqa jettee afaan keetiin dubbatattee furmaata godhattee galuu dandeessa. Akka hin nyaatamne isiniin jedha. Egaa obboleewwan keenya gaaffilee baay'eetu hafee jira. Gaaffilee hafan kanaaf immoo guyyaa biraa viidiyoodhaan akkuma ammaa kana qabadhee isiniifin jira. Yaada qabdan ammallee qeeqa qabdan koomitii jalatti barreessuu dandeessu. Haala yeroo argadhutti yaadaa fi waan an irraa beekurraa waan an irraa argirraa nan isiniif qooda isiniin jedha. Namoonni isinitti tole laayikii godha. Namni isinitti toluu baate immoo dhiisaa isiniin jedha. Gaaffii barbaaddan na gaafadha. Waan an beeku nan isinii deebisa. Ani qophiidha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura.